dandeessan sagalee taafii lakkoofsi kunooti lakkoofsa kana qabadhaati akka isheen isiniif dhiyaattu yoo warroonni rakkoo obboleettii keenyaa baruu barbaadan viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa. Akkasuma lakkoofsi kunooti lakkoofsi maaliif akka kaa'ames viidiyoo dhaggeeffadhaatti yaada keessan koomentii jalatti nuuf qooda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kafuna jira jirtu obboleewwan kee baga jiraatanii ana dhufu isiniin jedha. Obboleewwan kiyyaa waa'ee obboleettii keenyaa kana irra deebi'ee dubbachuu hin barbaanne viidiyoo gabaabseetan daddafee dubbadha. Maaliif namoonni gariin keessaan dhuftanii maaliif Zaaraan maalirra jirti obboleettiin keenya maal taate maaliif nuun dhiyeessineef naaminaan jechaa jirtani. Ani waan kanarraa gahee hin qabu. Maaliif tokkoffaa lakkoofsa Zaaraa hin qabu. Ani meesajii ishee maxxansiteetu baay'ee waan garaana yaadeef tarii uummanni keenya irraanfatee jiru kun yaadatee mucaa kana bukkee dhaabbatu haa gargaaru jedheetanii kanan haga nama tokkotti dirqama namummaa kootii ba'uuf guyyaa takka viidiyoo isheef waraabeera jechuudha. Tarii yoo namoonni sheerii godhanii warroonni miidiyaa gurguddaa qaban arganii gargaaruu danda'u laata kan jedhu natti dhaga'ame. Odoon Zaaraa dubbisuu hin danda'a ta'e miidiyaarra dhufeen dubbadhu ani keessootiin hin gaafadha jechuudha. Maalirraa akka isheen jirtu garuu anayyuu waan gaaffinatti ta'e hin fidee dhiyeesse. Egaa warroonni rakkoo Zaaraa baruu dandeessan furmaata guddaa isa isiniif ta'u isiniif hin kaa'e jechuudha. Erga gaafa obboleettiin keenya kun meesajii kana poostii goote waa'een koo ati arra callistee teessu kuni salphaatti ilaaltu borimoo aarsaa guddaa si kaffalchiisaa kan jette eega isheen akkas jette maal akka eegan hin beeku. Kanuma isinii jechuu barbaada. Kana dura dubbadheera waan ta'eef waan sana kee deebi'uu hin barbaadu. Asumaan waan furmaata ta'uu danda'u maali bilbila dhumarraa isiniif hin ka'a. Namoota nama gargaaruu danda'an namoota namaaf sagalee ta'uu beekaman nama akkasii sana dhaqaatu sagalee itti qaba gaafadhaa. Yoo dhuguma waa'een Zaaraa isinitti dhaga'amaa jiraate warri keessoo nuftanii na gaafachaa jirtanis warroonni immoo akkasuma warri nan gaafanne tarii keessoo keessanitti ituu arginee dubbifne jettanii warri cannaqamaa jirtanii lakkoofsa kana qabadhaatu dhaqaatee akka Zaaraan maalirraa akka isheen jirtu yoo baruu barbaadan lakkoofsa kanaan baruu dandeessu isinii jira. Lakkoofsa kana dhumarra isinii kaa'ate kanarratti ani waan an gochuu danda'u hin qabu. Rabbi qofaan isheef kadhadha. Rabbiin fayyaa isheetti ishee deebisu. Namni nama gargaara nama cinaa dhaabbata waliif gaachana garuu kan waan hundaa namaaf ta'uu danda'u Rabbi tokkicha kan fayyaa guutuu nama deebisuu danda'u. Saniifuu Rabbi jecha du'aayii godhaa fi warroonni itti bilbiltanii naan itti bilbilee naan kaasuu diddeemaarra jechaa jirtanis namni takka yoo itti tolee nyaata yookaan nyaatu gaafa xiqqoo mataan si dhukkube bilbila kana gati si godha. Ani amma yeroo baay'ee yoo dhukkube bilbila kana lafa isheen jirtu hin beeku hin barbaadullee jechuudha. Maaliif hunda isaa fayyaa dursa yoo fayyaa qabatanidha kan waan hundaayyuu argachuu danda'ani. Akkasuma immoo warro ana osoo hin taane warroota miidiyaa gurguddaa qaban warroota namaaf sagalee ta'uu danda'an reedii obboleessa keenya reedii yeroo tokko yeroo taa'e akka carraa dhukkubsattee Zaaraa dura nama sagalee sii ta'e hin argine. Erga Zaaraan sagalee sii taatee namoota hedduutti dhukkubuu kan kee beeksifteeti. Kan namoonni biroo viidiyoo waraabuu isaanii arge atillee akkasuma tarii obboleettii keenya kana quba qabdaa laata keessoon dubbisaa jirta yoo miidiyaa irratti baasuu baattayyuu siin jechuun barbaada. Gaaffiin koo inni guddaan kana wannanii suuraa kan kee fidee dhufee warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan warroonni gargaaruu dandeessan gargaara. Viidiyoo kana sheerii godha akka mubaarakiin fareediin dhaggeeffatanii barbaada. Anaan keessoo dhuftanii nan gaafatan hiriyoota koo ani waan an gochuu danda'u hin qabu waa'ee obboleettii keenya nan dubbadani haga nama tokko dirqama kiyya bahuufin akka namoonni ishee gargaaruu danda'an yaadatanii irraa dubbataniif malee anoomaa gochuuf hin danda'u. Maaliif lakkoofsa isheen qabu walitti dhufeenya haganaa lakkoofsa wal jijjiirrellee kana dura hin qabnu waan ta'eef waan an gochuu danda'u hin qabu. Rabbiin hin kadhadhaaf. Warroonni immoo akka rakkoo ishee bartan yoo isheen gargaarsa barbaadde gargaaruu barbaadan akkasuma immoo warroonni Rabbiin kadhachuu barbaadan du'aayii godhaafi warri immoo gargaarsaa fi waan isheen taate baruu barbaadaniif gargaaruuf fedhii qabdan lakkoofsa kana qabadhaatu abbaa lakkoofsa kanaatiin nuuf dhiyeessi. Zaaraan maalirra jirti nuuf dhiyeessi. Meesajii akkas akkana poosti gootee turte
kana jechuun ishee waan akka rakkoo keessa jirtuuti maaliif calliftee jedhaato sagalee daqiiqaa tokko ol hin caalle qofa yoo quuqamni isinitti dhagahame sagalee daqiiqaa tokko hin geenye qofa dhaxxaniitti bilbiltanii rakkeeftanii dubbisuu osoo hin taane sagalee bichitti simbirroota kana jeeqaara baay'ee haasofti sagalee itti qabaate rakkoo Zaaraa baruu barbaannaa yoo gargaarsa barbaachisa hin gargaara yookiin immoo waan isheen irra jirtu nuuf egaa warroonni waan ishee baay'ee isinitti dhagahame waan obboleettii keessanii sagalee itti dheeressuu odoo hin taane sagalee daqiiqaa xixiqqoo itti qabdanii obboleettiin keenya maalirra jirti dubbisaa jirti quba qabdu nuuf dhiyeessi jechuus ni dandeessu akka Mubaarikiin mucaayoo kana barbaade rakkoo ishee baree yoo gargaarsa barbaachise warroonni ishee cinqamaa jirtan rakkoo ishee bartanii abdiin irraa qaba jechuudha. Kuni akka waan qaqqabaa jechuuti miisejjiin ishee kun baay'ee garaa nama nyaata dhugaa dubbachuuf ammas irra deebi'een jedha. Saniifuu viidiyoo kana reediin faa Mubaarikiin faa akkasuma warroonni miidiyaa gurguddaa qaba warroonni sagalee namaa ta'uu danda'an ituu dhaggeeffatanii mucaa kana yaadatanii baay'een fedhii qaba. Ani irra deebi'ee dubbachuun barbaanne gizee takka dubbadheen ture jechuudha waa'ee obboleettii keenya. Garuu warroonni keessuun dhuftanii egaa maaliif nuun dhiyeessiniree maaliif rakkoo ishee fiddee nuun himniree jettanii keessuun karaa miseenjeris dhuftanii na gaafachaa jirtan ani isiniif dhiyeessuu hin danda'u Zaaraa isiniin jedha. Zaaraan baay'ee nama jabduudha yeroo fayyaa qabdu yeroo takka yeroo Fatiyaan Kiroolexii dhuftee baay'ee miidhamte namoonni maraatuu jedhee maarree jedhee irraa dheesse abaaree ture jechuudha. Isheen immoo yeroo sana itti dhiyaatte jajjabeessitee gorsitee ofitti qabdee baay'ee takkaamilee ishee cimsitee jechuudha. Akkasuma namoota rakkatan keessootiin ni gargaarti jedheen abdii qaba. Kanaafuu namni yeroo fayyaa qabu rabbiif jecha nama bira dhaabbatu rakkoo nama waliin qooddatu har'ammoo yeroo rakkate namni illee akkasina dhaabbatu barbaachisaadha jechuudha. Viidiyoo kana like share godha Mubaarikiin faa. Reediin faa mucaa kanaaf sagalee taaf yoo keessoon dubbisaa jirtu quba qabdu ta'e bareedaadha dhiifama isiniin jenna. Garuu poostii manni wanta isheen barreeffama isheen poostii goote sanarratti namoota hedduu garaa nyaatennaan viidiyoo waraabe sanarratti namoonni gariin dhufe maaliif Zaaraa nuuf dhiyeessini rakkoon ishee maali ani dandeettii Zaaraa isinii dhiyeessuu qabu maaliif lakkoofsa isheen qabu isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana like share subscribe godhaa. Warroonni sagalee ta'uu dandeessan sagalee taafi lakkoofsi kunooti lakkoofsa kana qabadhaati akka isheen isiniif dhiyaattu yoo barbaadan Mubaarikii dubbisaa Mubaarikiin egaa eenyu birayyuu ni dhaabbata waan ta'eef yoo Zaaraa nu dhiyeessi jettan salphaatti isinii dhiyeessa maaliif lakkoofsa Mubaarikii fiddee maxxansitee jettanii warri gaaffii isinitti ta'umoo Mubaarikiin lakkoofsa isaa warroota rakkatan na dubbisaa jedhee maxxansee jira. Garuu namoonni hedduun hin argu lakkoofsa Mubaarikii kana. Tarii hundi beeka jedhee yaadu lafa inni itti maxxanse kana. Keessaa namoonni YouTubean fayyadamne hin beektanii namoonni YouTube fayyadamtan immoo ni beektu bakka inni itti maxxanseeru. Sanaafuu warroonni rakkatan warroonni rakkoo keessan natti himachuu barbaadan jedhee lakkoofsa isaa maxxansee jira. Kanaaf achi fidee isinii maxxanse waan ta'eef gaaffii isinitti hin ta'ini warroonni akkasuma rakkoo qabdan isatti himachuuf Mubaarikii barbaadan kunoo lakkoofsisa. Warroonni immoo waa'ee obboleettii keenya Zaaraa itti himachuu nu dhiyeessi Zaaraa nu gaafadhu jechuu barbaadan kunooti. Sagalee daqiiqaa muraasaa itti qabaate gaafadhaa isiniin jedha. Reedii akkasuma asiliin faa mobeen faa mucaa kana cina dhaabbachuun ituu jiraate baay'ee takkanatti tola maaliif warroonni dandeettii miidiyaa irratti waa dubbachuu hin qabne keessootiin baay'ee cannaqamaa jiru maal isheen kan uummataa wal beekte uummata ishee cina dhaabbataa turte waan ta'eef rakkoo ishee yoo uummati wajjin qooddate baay'ee gaarii natti fakkaata like share subscribe godha galatoomaa isin jaallata.